Tole akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya. Eegaan guyyaa irraa immoo mala qo'annoo ijoo effektiivii ta'an shan kan wajjin ilaalu ta'a. Namoonni baay'een osuma beeknu itti fayyadamuu dhiisuu dandeenya. Akkasumallee barattoonni immoo itti fayyadamnee ittiin milkoofnes ni jira. Namoonni immoo hin beeknes ni jira jechuudha. Meetodoota kana dhamaatii akkasumatti dhamaatii guddaa yookaan yeroo dheeraa dubbisa irratti balleessuurraa meetodoota kana fayyadamnee waan barbaannu argachuu dandeenya jechuudha. Qabxii gaarii galmeessuus dandeenya. So scientifically prove kan ta'anidha jechuudha. Inni jalqabaa active recall method kan jennuun jechuudha. Jalqaba irratti highlight isaa ta'uu poorshinii tokko ni oliin geenya jechuudha. Sana booda wantoota dubbisne sana ofii keenyaaf dubbachuu yaalu osoo wanta sana hin ilaalin. Wantoota dubbisne sana akkasumatti yaadachuu yaaluu, jechuu yaaluu, irra deddeebi'anii jechuu yookaan yaadatanii dubbachuu yaaludha jechuudha. Inni kun baay'ee sin gargaara jechuudha. Wanta dubbisne sana akka qabannuuf, akka tursiisnu, akkasumallee akka qorumsa keenya irratti yaadannuuf illee baay'ee nu gargaara. Inni lammaffaa baay'ee meetodii barbaachisaa fi ijoo ta'edha jechuudha. Teach someone method. Inni kun nama wayii barsiisuuf yaalu, yeroo dubbisnullee nama hubachiisuuf yaaludha jechuudha. Dubbisne sana namni nu biraa haa jiraatus haa jiraachuu baatus just sagalee keenya ol qabneetuma akka namni nu bira jiruutti nama sana barsiisu jechuudha. Inni kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Sababni isaas sammuun keenya wantoota nuti nama hubachiisuuf yaalle sana sirriitti organize godhee qabata jechuudha. Kunichi akkamitti ta'a? Gaafa nama ibsinu jechoota sasalphaa fayyadamna. Jechoota namni sun hubachuu danda'u fayyadamnee ibsina. Konseptoota ciccimoo break down goonee waan ibsinuuf yeroo sana jechoota salphaadhaan kan ibsaman sana immoo sammuun keenya salphumatti qabata jechuudha. Inni kunillee baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkasumatti koorsii tokko si'a 3-4 irra deebi'u irraa meetodoota kana jijjiiraa fayyadamuutu irra baay'ee effektiividha jechuudha. Kanaafiyyuu namni sin biraa jiraatus hin jiraatinis barsiisuu qabdu jechuudha. Wanta dubbistan sana barsiisu. Sadaffaan practice testing method kan jennuun jechuudha. Innis kun baay'ee murteessaadha. Gaafii of qoruu yookaan teestii of gochuu akkasumallee gaafilee hojjechuu. Gaafii gaafa hojjennu akkamitti hojjennaa? Gaafii tokko nan ilaalaa gaafii sana deebisuufan dubbisa jechuudha deeme. Yeroo kana sammuun keenya baay'ee aktiivii ta'a jechuudha. Akka jalqabaa callisnee akkasumatti dubbisnu sana paasifiin ta'u. Aktiivii ta'a gaafii sana deebisuuf konseptii yookaan mata duree gaafii sana ol qabatu hundasaa kafar godheen jira jechuudha. Gaafii tokkoof mata duree guutuusaa yookaan chaaptarii tokkoyyuu kafar gochuu ni danda'a. Kanaafiyyuu isa kana baay'ee murteessaadha. Garuu namoonni baay'een akkasitti nu hubannu. Gaafii tokko nan ilaalaa deemee konseptii inni ittiin ol qabatu yookaan mata duree isaa bira deemeen gaafii sana deebisuudhaaf jecha konseptii sana hunda aktiiviliin dubbisa jechuudha. Yeroo kanallee sammuun keenya sirriitti qabata jechuudha. Inni afuraffaan group studyidha jechuudha. Innichi kunillee baay'ee murteessaadha. Gaafa groupiidhaan dubbisnu kan inni tokko dogoggore inni tokko sirreessuu danda'a. Akkasumallee yaadota haaraa maddisiisuuf illee groupiin diskas gochaa gaafa dubbisamu baay'ee gaariidha. Kanaafiyyuu group study'n gahee guddaa qaba. Inni shanaffaanii sleep and read. Innichi kun dubbisnee eega dadhabneen booda hirriba gahaa rafuu qabna jechuudha. Osoo hirribni qabu hirriba keessa dubbisuuf yaaluun ofitti taphachuullee akka ta'e hubachuu qabdu. Sammuun keenya hirriba gahaa barbaada, boqonnaa barbaada. Sababni isaas maashina waan hin taaneef
boqonnaa barbaachisa jechuudha. Hirribichi maaliif nu fayyada seetanii inni dubbisne sun gaafa rafne yeroo rafne sammuun keenya orgaanaayis godhe jechuudha. Informaashiniin sammuu keessatti kuufame sun illee gara loong termi meemoriitti kan inni itti ce'u yeroo rafnedha jechuudha. Kanaaf iyyuu dubbisnee si'a tokko maaltu jira barattoonni dubbisanii achumaan gama qorumsaatti akkuma dubbisaa jiranitti qorumsaatti seenan illee ni jiru jechuudha. Hamma dubbisaa sana keessaa probabilitii yaadachuu isaanii jalaa xiqqaachaa deema jechuudha inni jiru. Kanaaf iyyuu inni kun baay'ee murteessaadha. Egaan meetodoota dubbisaa baay'eetu jira. Shanan kana select isiniif godhe malee hedduutu jira. Isaan kana effectively itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Akka boonasiitti itti isiniif dabaluun barbaachisee flash kaardii waan jedhamu jira. Flash kaardiin kun dhumarratti yeroo qorumsatti dhiyaannuuf konseptoota dubbisne yaadachuudhaaf nu deeggara. Isa kana AI'n illee isinii qopheessuu danda'a waan ta'eef dookumentii keessan ergitanii fi flash kaardiin meetodii baay'ee barbaachisaadha. Pooyintiiwwan ijoo ta'an bifa qabatamuu danda'uu fi gaggabaabsinee flash kaardii ni qophaa'a jechuudha. Innichi suni salphumatti daqiiqa muraasa keessatti konseptoota hundaa waliin gahuullee nu deeggara jechuudha. Itti fayyadamaadha. Goodbye.